dubbiin karaa tokko laaftee karaa tokko sirrii taatee na jenne karaa tokkoon hin jabaatti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni qiddoo YouTube marti keessanuu siniin jechuun jaaladha. Fayyaa bultanii anis nagaa kooti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u siniin jecha. Egaa iweelii jechuudha hiriyaanumti Abrahaam fa'ii jechuudha. Ani maqaa namaa kana dafee sirriitti naaf hin galu. Na wanta guyyaa darbee ta'etti obboleessi keenya Abrahaamii kuma 400 galuutti guddaa gammannee jirra. Haa ta'uyyuu malee namni nuti heennu tokko achitti hin argamne jedhee jechuudha. Egaa Ruutaadha jechuudha. Ruutaan immoo sababiin ishiin achitti hin argamneef Abrahaamis waan beekus hin qabu fakkaata. Garuu immoo intalittiin haarawaa miti jechuudha. Yeroo darbee argitanitti viidiyoo irratti yoo ta'e keekii murameera. Yeroo buttaa jiraa deeme sanadha. Ani yeroo Ruutaa faana wal lolan sana gaa'in beekamu dubbiin namni sila walumaa dhaasiniin jechuun jaalladha. Amma isaan kuni jechuudha iyyeel kuni bucheen hin beekaa. Buchee jechuun immoo falmaa Abrahaam kan ture jechuudha. Na Abrahaamidhaaf kan dhaabatudha jechuudha. Amma Abrahaamirra dhaabbate ka. Abrahaamirra dhaabbate hin jenna malee maal hin naree. Hachi sana booda gaa'elli namaa diigamaa jira. Obboleessi kun gaa'ela dhabaa jira. Kanaafiyyuu eddan beeka ta'e maaliif kan nuti hin himne nan gaafadhanii. Innis immoo kan dhufe tureera Finfinnee kaameraarraas badeeraa jedhe. Dhuguma badeera gaafinatti ta'ee turanayyuu inni hidhame jedhani keessa kootti hordoftoota kaza. Amma lakkaa inni magaalaa Finfinnee keessa sifachi deemaa kaameraan haala jechuudha. Maqidii faanas immoo kan duuba ishii jiru nama nan beeka jedhee jirallee yeroo inni illee gaafatu jechuudha. Yeroo iyyeel kun gaafatu jechuudha. Hin beektan jennee nama Maqidasiin duuba jiru. Gaa'elli dhaloota kanaa diigamaa jira. Abrahaam akkatti inni jiru ati hin beektu. Ani garuu wajjiniin mana keessa jira. Baay'ee dabbaramee jira. Yeroo tokko kaameraa irratti naa ba'ee waan gammadu fakkaatudha malee miidhama keessa jira jennaani. Ati edda beekteetta ta'e maaliif hin himne ennaan lakkin himuu jedhe. Maal sababni isaa ennaan nama Ruutaa fi Abrahaam itti baay'ee siquudha. Nama baay'ee isaan amananidha. Wajjin nyaatanii wajjiniin dhuganidha. Kanaafiyyuu amma kana sana jedhee hin himuu takka jedhee maaliif hin himne. Gaalli dhaloota kanaamee gara maleetti deemaa jira. Ruutaan haala ishiin keessa jirtu hin beekta. Mucaan dhufaa jira yookiin immoo dhalli dhufaa jira. Yeroo kana yeroo ishiin gara manaatti deebite jireenya jiraattudha malee yeroo ishiin oliif gadi deemte wantoota garaagaraa taatudha miti jennaani. Homaa gochuun hin danda'amu. Dirqama nama kana dhaydheessitti hin himu. Nama sanas kaameraatti hin fidu. Dhugaasii hin baasu jedhe jechuudha. Sababni isaayyuu rakkoo guddaatu uumama. Isa kaleessaa caala faffagaachaa dhufu. Yeroo darbee waan ture ina argiteettadhaan jechuudha. Yeroo darbee waa'ee Ruutaa fa'ii akka sammaa kana hin jabaanne dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inni amma baay'ee jabaate baay'ee bakka wanta isaayyuu wallaalame jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha gaamma inni muudhee dideenni jechuudha. Maqidii waan gochaa jirtuun argita miti. Mucaa fiddeetii itti gattee deemte. Kuni sirriidha jennaani. Ani maxxanqaqaa itti kennaan jira. Akkasii waan tokko keessa hin galleennaa yoo biyyaa baatee mucaa kanatti kenniteetti. Akkasumas illee iyyeel mucaa kana ina ta'edhanii yoo qabsiisanu boruu rakkoon irraan ga'u. Rakkoo keessan seenuudhaayi mucaan itti deebi'uu qaba. Maqidii mucaa fudhachuu qabdi jedhee dhugaadhaan kuni isa kanarratti baay'een deeggarahanii. Abrahaam mucaa qabatee taa'uu hin qabu. Isa kanas immoo gara laafummaa isaa argitee akkasumas immoo innis immoo waan gara laafuuf tole jedheeni miidhama qaba jedhee miidhama guddaa qaba. Hangana kan hin jedhamne isa dhugaadha kuni sirriidha. Haa ta'uyyuu malee egaa inni himuu didee keessaanan xumuraa keessaanan fixaa. Ruutaanis lapheen ishiin caba nama kana yoo dhageesseetti ta'e rakkoo guddaadha jennaanii. Kaameraan dhaabbatuuti natti mikaa'inna lakki kaameraan hin dhaabbateeni garuu sitti hin himu.
jedhee akkasumas immoo isa guyyoota darban waa'ee sapiraasii sana irratti ani hin gammanne nama eeguun qabaayyuu nama yaadeen qabaayyuu isa nama eegu sana immoo in arganne ruutaan achitti argamuu qabdiyyuu jedhee jechuudha na egaa dhugaa dubbachuudhaaf inni kun waan hin taanedha araarri hin buune akkasumallee dingata fakkaata namni hundumtuu namni dhama'uu dhiisee miti akkasumallee abeel fa'ii biruuk fa'ii dhama'aa jiru dadhabaa jiru isaan kun furmaataatti fiduu dadhaban jechuu keenya miti garuu immoo nuti yaaliin keenya dhamaatiin keenya garuma jireenyaatti deebisuudha tasgabbeessuudha kufaa jira gaa'ellee cabaa jira gaa'elleedhaan jechuudha yeroo tokko jechuudha meeyyuu namumatti laatte namuma si harkaa nyaateetu deebi'ee si nyaataa jechuudha inni maaliif nama kana ibsuu danda'e akkamittiinis nama kana bare harka isaatu keessa jira malee fakkeenyaaf yeroo darbee inni baay'ee waa'ee Abrahaam kanaaf dhaadachaa ture jechuudha yookiin gaa'elli kun akka diigamuyyuu barbaade ta'uu mala dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee rakkisaadha jechuudha hin beekan nulfaate jechuudha sana kana jechuudhaafidha ishini asii namatu na sodaachisaa jira lubbuu kootifan sodaadheetteerti ilmoon kun eessaa akka dhufe dhugaan baame hin jiru takka mucaan kan kooteetti takka mucaan kan koosmiti kan Abrahaamis miti jetti takka na guddise jetti wanti ishiin haasoftu wanti ishiin dubbattu tokko dhaabbatayyuu kan hin qabne furmaata kan hin qabnedha jechuudha na xoofoon biraa kan qophaa'u rakkoon biraa kan uumamu yoo ta'e baay'ee ulfaata gaa'elli kunis hin beeku jechuudha dhugaa dubbachuuf nama sodaachisa isa kanadha isaanis immoo jechuudha kaayyoo isaan kaayyefatanii kaleessa viidiyoo sana hojjetan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kaayyoo biraati jechuudha na namni akkuma isaanii gowwoma isaaniitti fakkaata sammuu qabu isaaniitti fakkaata jechuudha na isas immoo nan dhufa jechuudha qabadhe dhugaan sinin jedha waan naagalitu jira innasa kanadhaayi egaa kaameraa dhaabii waliin jedhanii osuma jedhanu dhaabbatootuma jedhanu boodarraa gixxin godhee qabeera hiweeli jechuudha na himuu qabda dhugaadhumaan himuu qabda edda yoo micciitii na dhossite maalidhati maal hojjechaa jirta maal yaaddeetta jedheenitti kaanaanii kaameraa dhaabiitii inaasofna yoo haasaa barbaadde jedheenii jira jechuudha eenyu akka ta'e egaa ofiinus ittima jedheen yaada jechuudha na isa kanadha dhugaan siniin jedhe hiriyoonni Abrahaamii dhugaa jirtu dubbadha dhugaadhaaf itti siqa inni qajeelinaadhaafidha akkasumallee guddaa xiqqaa keenya osoo hin jedhini waan gaarii nu yaada waan gaarii nuuf gochaa jira inni nu gargaaruudhaan beekama jettaniitu mitire akkasuma immoo sinis waan gaarii godhaafi waan namatti tolu jedhaaf siniin jedha isa kanadha hordoftoonni kiyya immoo na jajjabeessan siniin jedha viidiyoo kana jechuudha like subscribe godhaa siniin jechuun jaalladha anumayyuu sapiraasii tunaatti wanni ta'e natti fakkaate na isa kanas eebbifama